Nagaa faraarri waaqayyo bakka jirtan hundumaatti hunda keessaniif haa ta'u. Namni gama gamarra jiruun guddachuu barbaada. Kan baratu karaama barumsa sanaa guddachuu, kan qotu karaama qonnaa sanaa guddachuu, kan daldalu karuma daldala sanaa guddachuu barbaada. Egaa guddachuudhaaf namoota hundumaaf barbaada jechuu barbaadeen. Namni xinneenya barbaadu hin jiru. Hundinuu gama gamarra jiru jireenyi isaa akka geeddaramu, guddina eeka qabeessa akka guddatu, manni isaa, boriin isaa akka guddatu, qabeenyaan waan kamiin akka guddatu barbaada. Garuu daandiin guddinaa inni sirriin fagoo miti. Namoonni garuu akka fagootti ilaalu. Daandiin guddinaa inni sirriin hojii ofii waaqayyotti kennachuudha. Fakkeenya boqonnaa 16 irratti hojii kee waaqayyotti kenna gaaficha waan ati yaaddu fiixaan sii ba'a jedha. Hojii ofii gaafa waaqayyotti kennatan xinnoo ofiitu guddaa caalaa namaaf ga'a. Muraasa ofiitu isa baay'ee caalaa jireenya namaaf barbaachisaa ta'a. Yeroo kana keessa barammaa kana keessattis namoonni baay'een kan isaan jireenya isaanii okkolaa ta'u, qofaa isaanii fiigu, qofaa isaanii hojjechuu barbaadu, qofaa ofii fiiguun yeroo baay'ee kufaatiif salphinatti nama saaxila. Kiristoos Yesuus wajjin hojjechuun garuu milkaa'ina hiika qabeessa namaaf kenna.